Diigaa arsii faajjii gootummaa warra xiiqiif dhalattan harka kennachuu diddaaf harka dhabuu filattan Leenjisoo Diigaa elaa dhiirri kun dhiira dachiin arsii biqilchitee Oromoof gumaachitee goota dirree waraana kanneen akka Doddotaa, Albaasoo, Haroo, Amaamotaa fi Laga Qaxalatti nafxanyoota irraa dhukkee kaasee dhiira Minilikii hattuu farda Oromoo hattuu farda Siidaa dabalee farda harka ajjeesee miila qullaa fiiksisee Leenjisoo Diigaa korommiiwwan arsii seenaa qabsoo diddaa gabrummaa sirna gita bittaa naftanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon gooticha Leenjisoo ummata keessaniif dirmadhaa bira dhaabbadhaa unsur akhaaka zaaliman oo mazluuman obboleessa kee yoo nama miidhallee irraa qabda yoo namni isa miidhallee ni tumsitaaf arra namni islaamummaa qabu namni oromummaa qabu namni namummaa qabu namni nama ilmi namaa nama ilmaan babbareedaa hegeree biyya fayyadu kana akkana rasaasaa waadamee asi ganna qabee guyyaarraa ruuheen isaanii baatu bakkatti du'e namni hin beekne waraabessi nyaatu namni sagalee teenya tana dhageessan akka yaadda bosona jala dhaluu jirtu jechuudha. Bosonni isin jala galte sunu kan irratti gubachuutti jiru jechuudha. Mana keessaa gabbaate kan mana keessaa gabbaate hanqannaan mulli isin jala dheessite irratti gubachuutti jira jechuudha. Isin galee akkasi takkaa beeloftee hin beektu arsiinki. Takkaa rakkattee hin beektu arsiinki. Irdaataan mootummaan arsiif godhe hin jiru. Jallisiin mootummaan arsiidhaaf galche hin jiru jechuudha. Kanadha akkana rakkattee kanadha akkana beeloftee kana. Argama akkasuma eega deeggaddaati erga guyyaa torbanuu saddeetii isin bebbeessisuu turre uummanni keenya arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisu turre akkasuma immoo uummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaca'anii ganda namaa keessa jiranii uummanni kun hangama iddoo itti qubatu hin arganne waan keessa galu waan uffatu hin qabu waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu uummanni keenya akkuma argitan baay'een isaa uummanni kun uummata naannoo danqara iddoo kun argitan kana keessaa siyaada ka fageenya irraa dhufee miti akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'atutu jira uummanni keenya akka gammatanitti nama naannoo 17,000tti gammatamaa jira hanga ammaatitti nama 11,000 nu bira ga'anii baay'inni isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'inni isaanii baatiin alatti nama 17,000tti gammatamaa jira hanga ammatti akkasuma uummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama dubartiin teenya ulfaa muka jalaatti muka isin agartan kana jalatti immoo argataa jirti haati teenya manguddoonni teenya danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti akkasuma uummanni Oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer koppiliinki nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahi karabbi laaffiseef gargaarsa uummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna uummanni isin argitan kun haadholiin teenya ta'e fuuldura keenya jirtu dubartii ulfa jira akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamnee waan akkas silaa dhageettii namaatiin tolle arginee dhagayaa jirra waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiinni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiinni isaanis dhufamee jira akkasuma manni barumsaatis hin jiru kunneen laaftuudha uummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'inni uummata kanaa nama mana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 18 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qabaa sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru uummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru uummanni kun mar akkasuma wanni hagammaa gama laayiviitiin gurgurree wanni nu biraan genne waan muraasa uummata keenyaaf baqii miti uummata keenyaaf gahaa miti uummanni keenya nama baay'eedha nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii ta'ennaa nama barakaatu akkasuma warroota amantaa biraa nageenya fi bakka jirtanitti isin haadha qabu iddoon irra itti argamu godina Arsii aanaa Seeruu iddoo Hadiidoo jedhamutti argama akkasuma eega deeggaddaati erga guyyaa torbanuu saddeetii isin bebbeessisuu turre uummanni keenya Arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisu turre akkasuma immoo uummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaca'anii ganda namaa keessa jiranii uummanni kun hangama iddoo itti qubatu hin arganne waan keessa galu waan uffatu hin qabu waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu uummanni keenya akkuma argitan baay'een isaa uummanni kun uummata naannoo
danqara iddoo kun argitan kana keessaa siyaada ka fageenya irraa dhufee miti akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'atutu jira ummanni keenya akka gammatanitti nama naannaa 17,000tti gammatamaa jira hanga ammaatitti nama 11,000 nu bira ga'anii baay'inni isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'inni isaanii baatiin alatti nama 17,000tti gammatamaa jira hanga ammatti akkasuma ummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama dubartiin teennata ulfaa muka jalaatti muka isin agartan kana jalatti nu argataa jirti haati teennaa manguddoonni teennaa danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti akkasuma ummanni oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer koppiliinki nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahi karabbi laaffiseef gargaarsa ummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna ummanni isin argitan kun haadholiin teenya ta'e fuuldura keenya jirtu dubartii ulfa jira akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamne waan akkas silaa dhageettii namaatiin tolle arginee dhagayaa jirra waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiidni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiidni isaanis dhufamee jira akkasuma manni barumsaatis hin jiru kunneen laaftudha ummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'inni ummata kanaa nama hammana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 19 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qaba sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru ummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru ummanni kun mar akkasuma wanni hagammaa gama laayiviitiin gurgurree wanni nu biraan genne waan muraasa ummata keenyaaf baqii miti ummata keenyaaf gahaa miti ummanni keenya nama baay'eedha nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii ta'ennaa nama asiin hin maliintu bakka kana dhaabataa jira akkasuma immoo nama gurguddatu jira yaadallee irraa fuuna akkasuma warri hagammaa nu gargaaraa jirtan gama miidiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa rabbi jazaa keessan isin haa kafalu isiniin jedha akkasuma nama birarraa yaada fuudhaan faana bu'a. Seeruu iddoo hadiidoo jedhamutti argama akkasuma eegaddaati erga guyyaa torba 8 isin beeksisuu turre ummanni keenya arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisuu turre akkasuma immoo ummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaaca'anii ganda namaa keessa jiranii ummanni kun hanga iddoo itti qubatu hin arganne waan keessa galu waan uffatu hin qabu waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu ummanni keenya akkuma argitan baay'inni isaa ummanni kun uummata naannoo danqara iddoo kun argitan kana keessaa siyaada ka fageenya irraa dhufee miti akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'atutu jira ummanni keenya akka gammatanitti nama naannaa 17,000tti gammatamaa jira hanga ammaatitti nama 11,000 nu bira ga'anii baay'inni isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'inni isaanii baatiin alatti nama 17,000tti gammatamaa jira hanga ammatti akkasuma ummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama dubartiin teennata ulfaa muka jalaatti muka isin agartan kana jalatti nu argataa jirti haati teennaa manguddoonni teennaa danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti akkasuma ummanni oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer koppiliinki nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahi karabbi laaffiseef gargaarsa ummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna ummanni isin argitan kun haadholiin teenya ta'e fuuldura keenya jirtu dubartii ulfa jira akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamne waan akkas silaa dhageettii namaatiin tolle arginee dhagayaa jirra waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiidni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiidni isaanis dhufamee jira akkasuma manni barumsaatis hin jiru kunneen laaftudha ummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'inni ummata kanaa nama hammana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 19 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qaba sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru ummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru ummanni kun mar akkasuma wanni hagammaa gama laayiviitiin gurgurree wanni nu biraan genne waan muraasa ummata keenyaaf baqii miti ummata keenyaaf gahaa miti ummanni keenya nama baay'eedha nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii ta'ennaa nama asiin hin maliintu bakka kana dhaabataa jira akkasuma immoo nama gurguddatu jira yaadallee irraa fuuna akkasuma warri hagammaa nu gargaaraa jirtan gama miidiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa rabbi jazaa keessan isin haa kafalu isiniin jedha akkasuma nama birarraa yaada fuudhaan faana bu'a.